dhukkubatiruu qabu irratti garuu amma wanni guddaan ammoo goggogina garaati. Sagaraan gizee goggoydee achi biratti bahuu diddee akkana dhiibbattee yeroo dheeraaf sagarratti strain gootee dhiittante tuubboon dhiigaa bakka san jiru xarafa gadii jiru silaa dhiigni ol deebuu qabu ol deebuu dadhabee tuubboon dhiigni achi wali qabamuudhaan dhiitawaa jechuudha. Saniifuu namni yeroo dheeraa sagarra gizee taa'ee waa lama akkaan keessa qunnamu takkaffaa kintaarotiitu sitti uumamuu mala goggogina gararraa sagararra tururraa. Lammaffaa xarafa mana sagaraa baqaquu mala. Kanaammoo anal fissure jaaniin gizee bakka keessa sagararra gatteessee si gubdii sagaraan wayim si dhukkubaa jechuudha. Isaa baalee si dhukkubaa kun hundi goggogina sagararraa dhufa. Kan itti aanu baqaqaan kun yoo yeroo dheeraa kasirra turu taate coraa xiqqaa gararra utakkaatu uumama. Chronic anal fissure jaanii skin tag jechuudha. Skin tag jechuun coraa xiqqaa tokkotu achiin gararraa ka dhuksin dhukkubnee kanuma gararra uutu uumamaa jechuudha. Kun hundi sagararraa dhufa. Garuu irra guddaa dhiittanuu achi biraa fakkeenyaaf yeroo dhalaa faarratti amma dhala hettee obboleettiin teenya pooyintii xuyixi rakkaa jira. Yeroo san sababa dhiittanurraa noormaalii akka noormaalitti namni gizee dhalu darajaa qaba. Stage 1, stage 2, stage 3 jaanii dhalumsa irratti gizee dahumsaa jechuudha. Dahumsa lammaffaarratti wanni beekamuun gizee ilmoon mataa gabbaasuudhaaf parsantiin hanga takka ulaan baname kajaan jechuudha. Hanga 5 seentimeetira hanga 5 akkasitti gizee baname irra guddaa aburawwan jiin sagaraa baatu jira. Akkanuma noormaalii sagaraan ni baati. Dhiittanuu ilmoo gadhiibuurraa kan ka'e sagaraan ni baati jechuudha. Irra guddaa kanaaf gizee dhalaan dahumsaaf deemtu nyaata hedduu nyaachuun qabdu keessaaf fasaashuma fudhatteetuma waan sagaraaf kun yoo jiraatellee baatus rakkoon qabu garuu noormaala kun waanuma noormaala uumama rabbiin tuume gizee sagaraa baatee stage 2 seentee jirti jechuudha. Dhiittanaan itti jabaatee jira. Gizee san dhiittana garaa kana ilmoo gadhiibdu kanarraa kan ka'e achi birri akka balji tahuu wahim gadhiibbachuu ni malaa jechuudha. Wanni san dhiitni san yoo jiraate wanni san yoo jiraate hemoroid dhiitti bakka sanii san gadhiibbachuu ni mala yeroodhaafi sun. Saniifuu hemoroid jechuun kintaarootni bakka sagaraa jiru kun dhiitaa kunuun keessaafu footoo tanarra likin mul'ata. Gizee qubaan namni waan kana qabu gizee qubaan tokko waan akkana fiil godha waan akka wanti xiqqoo achiin gararra hojjirtu dhiitaa akkanaaf fiil godha jechuudha. Saniifuu wanni kun darajaa qaba. Ka keessaatii fi ka alaa akkan isiniin jee ka keessaa kun darajaa 4 qaba. Ka keessa jiru jira. Kanuma dhiigni sirraa yaa'u hanqina dhiigaatiin kawanni jiru. Qalammadaa gizee guddate sagaraan gizee baatu wajji gadhiibbatee bahee xarafa mana sagaraa kanarra dhufeeti gizee sagaraa fixatte ol deebi'a keessatti gizee xuyixeen jiru. Ka boodarraa ka sadaffaadhaa sagaraa wajji gabbaha alatti gizee sagaraa fixattee xuyixanii jira dhiitni. Garuu qubaan gizee kanatti ol dhiibdee ol deebi'aa jechuudha mana sagaraa keessatti. Ka afuraffaadhaa immoo aluma ta'a gabbahee antil madaa'uu malaa jechuudha. Kun hamaa isaati. Saniifuu wanni haakimoonni akka godhan akka yaalii ammayyetti ka sadaffaatiif ka afuraffaa ka ala bahu kana fi ammas ka ala bahee waliin deebine kun operaasiyoon nyaata nyaattu nyaata garaa sijjiisu ta'uu qaba. Ka sagaraa laaffisuu akkasumas bishaan hedduu dhuguun sagaraa laaffisa. Ammas nyaata kuduraa waan akka maangoo, paappaayyaa, abukaadoo, burtukaana kanneen faayibarii qaba hedduu. Nyaanni isaa faayibarii jaanii kara dhiigaan seenu. Saniifuu akka waan hin daakkamneef laaftutti sagaraa laaffisee baasaa jechuudha. Hedduu bishaan dhuguu kun sagaraan laaftutti akka bira achi bira dabru godha. Yoo sagaraan jabinni sagaraa achi bira qonname dhiita sandaran akka itoo godha akka madaa'u godha dhiigni akka yaa'u godha jechuudha. Saniifuu darajaa kanarra dhaabbatameeti wanni hin godhamaa jechuudha. Yaaliin wayim tiriitimantiin tajaajilli kan namaa jechuudha. Darajaa inni irra jirurra dhaabbatee takka operaasiyoonaan sirraa muru takka ammoo kireema achi bira darbatanii jira akka madaa'uun ka godhu fi ammas laayif istaayilaan waan nyaattuutii fi sagaraan akka hin goggoyne godhuu irratti dalaguu danda'uu qabanii jechuudha namni isaan. Ammas siitbaas jedhanii yoo achi bira kan miidhawu taate bishaan oowwaa soogiddaa wajji keessa zafazzafanii taa'u jechuudha. Namni fakkeenyaaf dhala irratti
gize ilmoon gad dhuftee xarafarra gad dhuftee bahuu didde mataan achi bahee qaamni bahuu dide yookaan mataan hanqi takka bahee dide episiotomii jaaniiti xiqqishoo xarafa muranii jira labbatti bakka ilmoon dhalattuun kana jechuu bakka labbatti achi muranii ilmoon gize dhalatte booda hanqa muransan ni hodhan san booda wanni takka gootu bishaan owwaa soogiddaa wajji keessa teessee zafazzafuud akka baakteeriyaan irratti waliin horree akka malaan naqanne akkasuma qinxaaroot irrattis bishaan owwaa soogiddaa wajji keessa taa'uunis akka mada'u ni godha jechuu saniifuu kana fakkaata wayim gaafii wayim more specifically akkana ittanii wanni gaafatan yoo jiraate ibsaa sanbooda laallee ammas ibsa itti daana isin bira waan jiroo obboleettiin teenya rahmaat fi